سو أتنتو للسبر يشلال أتنتو بتجناي يملسال يسو لبس يسبر جن كبارنا إنكل في نسال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردبتو تافي كبجمتو تكينا وندي كيسنو أكسما جولي أمانتي برالي أشمار كفوني سننجيشا جرى جرتو بقى جراتني نولي جرى الحمد لله قال تربي نادا موتو كوباسيني في بيت في سادا دي سيتشولا نين رافيسي سادا ني دي سيتني دفيتشولا akkasii hortuu fi kabajamtoota keenya tokkoffaa irratti roozaan hadha maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu wanti an qabadde dhufe suuraa isinii maxxansee ture yeroo baay'ee warroonni waa hedduu naan gaafataa jirtan jechuudha. Gaafii keessan hundumaa isinii deebisuuf roozaan hadha qophooytee dhuftee jirti. Gaafiin kuni inshallah homa dhugaa jirtu homa haqiiqaa jirtu waan hundaa isinii hima jedheetiniini. Akkasii hordoftoo fi kabajamtoota keenya zamuuni kana hedduu takka piraankii waan takka illee isinii gadhiifnu jirra. Piraankiidhaan illee yoo isinitti tole bakka subscribe illee godhaa akka mootu haasaa kanan duratti 100 illee nagalchitanii daddaftaniitiin jettan abdiin qaba. Roozaan jireenya isii keessatti maal taate? Roozaan akkamii jaarsa wajjin jirti moo jaarsa bira jirti moo bira hin jirtu? Addaan baate moo wanni isin dalagaa jirtan kun dhugaadha moo sobaa? Maal jettanii qaaquu jirtanii dhugaadha isinitti fakkaachuu danda'a. Namni tokko jechuudha gaafa gaddus gaafa gammadus tuni uumama rabbiin irraa dhuftee gammachuun isinuma jira naasuun isinuma jira alhamdulillah. Namni waan hunda osoo arkin jireenya isaa keessatti asii hin geenye hin jiru jechuudha. Waa hunda arguun balloos arguun dhiphoos arguun bareedduudha jireenya namaa keessatti hedduu takka gaariidha. Maaliif boru waan isinii dhufuu fi waan isinitti deemu waan beeytaniif irraa of eeggattan jechuudha. Akkasuma hordoftaa kabajamtoota kiyya wanni aan jireenya kiyya keessatti ta'ee akka ijoollee nama hedduudhaaf barumsa guddaa ta'a jedhee yaada. Akka barumsallee isinii ta'u abdiin qaba jechuudha. Jireenya kiyya keessatti anamma dhugaa jirtu isinitti himuuf hin dhufe. Roozaan abbaa manaa isii waliin jirti moo addaan baate? Warri jettaniif tokkoffaa duratti isiniin deebisu garuu dafee isiniif hin himu dhumarratti dafeetuma isinii hima. Garuu waan hundaa viidiyoo kana osoo bira hin kutin tartiibaadhaan waan hundaa'u akka dhaggeeffattanii akka sirriitti ilaaltanii isiniif illee barumsa ta'a. Nama tokkorraa waan tokko baratan, nama waan tokko miidhamee harkarraa yookiin nama waan tokko ta'erraa waan tokko baratan jedheetiin yaada. Kanaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namni tokkoffaa gaafa namni jarjaru homattuun bo'u. Dhugaa rabbii yoo isinitti hime hedduu takkaan ni beeytanii. Haamileen yeroo baay'ee na cabde alhamdulillah. Garuu cabuun kiyyaaf hedduu takkaan gammada ammallee ittiin gaddu. Maaliif isin hin jaabeetanii? Rabbiin alama waan awwala namaa lallabisan namaa hin hanqisu waan ta'eef ta rabbi jedhe malee ta namni jedhe inuman taatu. Gaafa jireenya tokkotti seentaniitiin hin jettan ni jiraadha bultiitiyaa jireenya kiyyaa wanni kuni bakka jettanii itti seentan. Garuu akka itti seentanitti yoo namni sun isiniif hin yaadne yoo namni sun isiniif hin beekne rakkoo guddaadha. Tokkoffaa deebi'ee gaafa jireenya keessanitti dabalamtan ani gaafa namatti dabalameetiin hin jedhu namallee waa'ee namaallee isa kanaallee takka wajjin jiraadhe takka yoo addaan bahillee hamtuu isaallee dubbachuun barbaadu. Maaliif nama fuuldura ganaa yookiin itti dhufuuf jedheetiin dhabaa ammas deebi'ee maatii guddaa ardaa guddaa ganda hundaaf nama hundaaf dhabaa nama tokkoof jedhee tokkoon sun akkana jedheellee himee haasa'uu hamtuu namaallee haasa'uu hin barbaadu. Sababni isaa isiniif gala jedhee yaada. Maaliif wanni dabre tokkoof irraa baradhaa. Wanni miidhaan kee kun waa'ee na barsiisuu fi takka ammootu waan guddoon na baasuudhaaf jechuudha. Yoo isiniin jedhu miidhamus waa'oo miidhamtanii miidhama keessan kana maaliif miidhamee jetteeni isinitti dhagahamuu qabu. Hadha yoo miidhamtan wanni hadha isin miidhu kun yookaan borballoo isin baasuu danda'a. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani hadha roozaan jireenya isii keessaa
isinii fi muuf ka dhufte amma takka jedhee kun araasin taasoo jira yeroo isinirra dheeressutti jira. Roozaan Abbii wajjin jirti moo addaan baate? Warri jettaniif waliin hin jiru. Addaan bahee jira. Anaaf Abbiin obboleessaa jedheetiin yaada. Maaliif isiniin jaabeetanii? Sababni isaas kana jedhee himuu hin danda'u. Garuu wallahi waan isin ajaa'ibu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa guyyaa takka isa nama kana ni miidhan jedhee miidhamuu malee ni miidhallee jedhee jireenya kiyya keessatti yaadillee hin beeku. Gaafa itti seenillee waan kana jireenya keenya kanatti illee seenne maalummaa kiyyallee eenyummaa kiyyallee maal akka ta'ellee Roozaan heerumtee Roozaan ilmoo qabdii Roozaan isaan wal barattu waan namni nama dhoysee nama seenee booda dubbarraan salphatu sani takka dalagee hin beeku jireenya kiyya keessatti. Waan kiyya hunda ni himadha ni beeytanii online irratti ni himadha. Takka jireenya kiyya keessa nama dhoysee hin beeku argitanii jirtanii namni keessan na dubbistanii waa hedduu na beeyta waa'ee kiyyallee ni jirtanii ani bultii tiyyaaf jecha wanni ani hin taane hin jiru. Gatiin an bultii tiyyaaf jecha gatiin ani hin kafalle hin jiru jechuudha. Wallahi wabillahi qalbiidhaaf illee boo'ullee dhiiseetiin hin jira. Dhumate yoo immaanuu na keessaa wanni an boo'ullee hin jiru. Wanni an gatii jireenya kee keessatti wanni an gatii hin kafalleef hedduu takka gatii guddaa kana hin jenne kafalee jira. Safsiiseetiin hin jira. Ittiin safne safsiiseetiin hin jira. An erga gaafa abbaa manaa kiyyaa amma Abbiidhaan wal baranne irraa heeloo jecha eegalirraa ani nama biraa miti jechuudha. Erga isaa wal baradhe jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa dhiiraa miti yookiin namni tokko nama wajjin haasa'ee maal jedhee akkas wanni jedhame ani dhalaa wajjin haasa'u. Kuulanii faanii beeytan ijoollee hedduu hordoftoota kenna nama hedduu warra YouTube waliin dalagnu Muktaariin faanii beeytanii Ooshee faanii beeytanii nama hedduu bakka Saayidoon Faasilaa fa'aa jiranii yeroo sanitti nama hedduu ni beeytan. Bultii tiyya tanaaf jedhee hunda isaanii biloo ofirraa godhee jira. Isaanii yeroo rakkoo fi gaddoo na bira dhaabbatan sani hunda caaltuu deettee baga deettee hin jenne Ooshee abbaan irraa rabbi isaa sabbarsiisu hin jenne waan hunda bakka namarraa yoo dhaqu inuu dhiiseetiin hin jira jechuudha. Maaliif ni jiraadha? Bultii kana keessatti ni jiraadha jedhee yaadee ture jechuudha. Garuu akka ani yaadde sun naaf hin taane naaf hin milkoofne rabbiin aalamaa kuni ana tana badduuf itti fakkeessee anaa toltu kana isarraa baasee ta'uu danda'a. Narraa baasee ta'uu danda'a irraa hin beekne walirraa akkuma nu godhe hin beekne kanaafuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gaafa nama tokkotti siintan hin jarjaruun illee gaarii miti wal hubadhaa wal qoradhaa maalummaa namaa hubadhaa dhiirallee ta'ee dhalaallee ta'ee gaafa dhalaa takkatti dabalamaniitiin hin jaanii waan hunda itti himachuun barbaachisaadha. Booda jireenya walii keessatti rakkoo guddatti dhufa. Takka namni tokko fuudhee ani ilmoon qabu jaartiin qabu jedhee namatti seenuu danda'a. Booda wanni kun dhagahamuu danda'a. Booda rakkoon kun namarra gahuu danda'a. Namni takka gaafa walis sobaa walis seenee bultiin namaa sobumaan diigamti jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota keenya ani Abbii ofirraa nikaa isaallee buusee jira. Waraqaa kiyya qabaa jechuudha. Nikaa wallahi anaa fi Abbiin jaarsaaf jaartii miti. Nikaa isaa ofirraa buusee jira. Hedduu takkaan jaaladhaa ture. Hedduu takkaan kabajaa ture. Maaliif jaalalli ani isaaf jaaladhe isaaf kabajame isaaf amaname yoo nyaadhu nyaadhaa jira jedhee itti hime waan hunda itti hime keessa kiyya itti hime waa hunda wanni ani isaan itti hin himne hin jiru. Isinii galee gaafa dhugaa dubbatanii miidhamanii gaafa jedhee isin dura boyaa ture miidiyaa irratti ni yaadattan jedhee yaada. Hedduu takka isaaf jecha waa hedduu ta'ee jira. Isaaf jecha wanni ani hin taane gatii baay'ee kafalee jira. Garuu inni hin beekne hamtuu na goote na balleessite jechuu danda'a. An guyyaa takka wallahi hamtuu isaa takka erga isaan nama waddaan bahe helooyyuu namaan jechuu eegale jechuudha. An jaartii Abbii ta'e jechuudha.
maraafu wanni rabbi jedhe malee kan namni jedhe hin taatu gaafii keessa yeroo baay'eeti roozaa akkamii abbii wal loltammoo abbaa manaa keetii wal loltanii maaliif akkasinaan jettani kunoo isiniif deebi'ee jira barumsa narraa fudhachuu qabdanii sirriitti hubachuu qabdanii ariifatinaa jireenya keessan keessatti anamma umrii kiyya kana keessa waa baay'ee arkee jira wanni ani arkin hin jiru waa baay'ee dabarsee jira warri na beekan na beekanii ijoolleen na beekte na beekti kana jedheellee ofiin himuu hin barbaadu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kanaaf nama tokko wallole tokko hin jibbu badii isaallee kana inni akkana na godhe inni nama akkanaati illee jedhee haasa'uu hin barbaadu eenyuuf isa dhaba beektanii maatii isaa sanii hedduu takkaan jaalladha hedduu na jaallatanii ardaan isaanii guutuun baay'ee na jaallatanii hedduu takkaan anillee isaan jaalladha aarittuu kana hunda na godhe dhugaa rabbiti maatii akkasii jaalala namaa qaban takka arkee hin beeku hordoftoota kabajamtoota ergaa nama tokko jibbitanii dhugaa nama tokko dhoysuun illee barbaachisaa miti akkasuma inni illee nama akkasitti waan namiidheen qaba malee oo mallaqaafiin oo hin dunyaadhaan kana jedheellee nammiini garuu ammoo jirti wanni jireenya keenyatti hadheesse bakka 100 na dhaabii hamilee kiyya na cabse duraan gaafa isatti dabalamu waa hunda naaf ta'a jee abdadhe jireenya kiyya isa wajjiidhaan dabarsuuf ilaa jiruuti yadhumaa yaadeen ture akka dhalaan baallee garanaa jedheetiin hin yaanne yookiin ammoo asii deemee isa gatallee yookaan biyyisaniittuu isa gata jedhee yaadee hin beekne dhugaa isinitti hime bakka guddaa isaan eegaa ture garuu wanna rabbi jedhe malee kan namni jedhe hin taatu an haddallee alhamdulillah galata rabbii kalee cabullee kufullee ka'ee jira alhamdulillah bakka cabeetti bakka kufe sanitti hin nafne galata oromootii fi akkasuma rabbii wajjiidhaanii alhamdulillah as gaheetiin hin jira ammallee waan rabbi naa qoodu isumattu harkaa qaba ani ammallee waan akkana kana hin ta'u jechaa miti warra hararuu baananii sagalee heerumanii sagalee dhiiraa waran hin jedhanii hin qaanfadhullee jechuun hin gaddullee heerumu kiyattillee hin gaddu addaan bahu kiyattillee hin gaddu maalifire qooda rabbiin kiyya alhamdulillah qaranaa qoode kennama rabbiin kiyya akkana taata san taata naan jee carraa kiyya akkana na godhe alhamdulillah hin jedheen fudhadha nama tokkotti illee gafeen beeku namni hunduu anumatti gafe malee takka namatti hin gafne jireenyi bultii nama keessa gaafa bultii keessa galu nama wanni miti nama bultiitti yaaf gatii guddaa kafalu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota keenya haadhalee isinillee gatii kafala miidhama akka waan hedduu ta'e sanitti waan hunda ta'a harkaa isiniin jedha jajjartaniitiin illee namatti hin seenina akkasuma warri dhiiraallee dhalaanillee hundummaan kennayyuu walirraa barumsa fudhanna jedhee yaada kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya roozaan hadda akkanatti wanti dhuftee boo'ichallee waan hundaa dagattee kana isinii himuu fi roozaa maal naan jettanii hedduuta kana cinqu jirtanii akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keenya du'aayinaaf godhaa du'aayii keessanii na bira dhaabbadaa na jajjabeessaa isinin jedha wallahi wanni akka du'aayii hin jiru namni tokko wallahi yeroo takka gaafa laalu du'aayiin tunuuf haala deemtee fakkaate rabbi natti ilaalini hedduu takka maatiin kiyyalee du'aayinaa godhan waan takkallee waan ta'e hin jiru hin amanamu ilma namaa biratti ilmi namaa anuma tana dhugaan dubbadhaa haqa jirtuun dubbadhaa amma hidhii walii qabadheen deemuun beekoniin kolfaa kanuma fa'aa ta'e namni amanu garuu namaa waan akkasiisan illee miti alhamdulillah rabbil alamin jedhe yaada hordoftoota fi kabajamtoota keenya seenaa roozaa kana fakkaata seenaa ammoo baay'ee yookiin miidiyaa irratti isin OMN fa'aa irratti isin himaa takkaan jee yaada garuu kan miidiyaa irratti kunuun jalqaba isiniif himee jira hordoftoota fi kabajamtoota keenya warri rifattanillee hin rifatinaa hireedha hireen qooda rabbiiti hireen saree maraatti jedhanii rabbiin homaaf akkana na godhe jedhe yaada alhamdulillah hin jedhe fudhadhaa wanni jedhu hin jiru akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keenya narra laalina roozaan akkana taate akkas taate ammallee akkana taate naan jettanii rabbiin aalamaa kun zaja namaa deebi'a dhugaa rabbii zaja namaa deebi'a kanaafuu waan namaa keessallee hin galina du'aa manaaf godha wanni hadha na mudate kun isinillee mudatuu danda'a
ani waan kana gaafan yaadeen ta'uu jaaladhee hin ta'an hin jenne bakka jechuun nikaa kana amma gaafa ofirraa buusu dirqama maaliif gaafa nama tokkorraa waan tokkorraa abdii murtanii wanni hundi isin dhibdu jechuudha. Kanaafuu Roozaan amma jaarsa sin qabdu waan takka alhamdulillah rabbil alamin kana boodamee qaraa hedduu takkaan obsee bara obsee sobamee waamee qaan ta'ee hamileenti ammas na cabxee rabbiin zajaa haa kafaluu fi zajaa rabbi marran eeggadha. Maaliif yoo ani nama isa kana miidhe rabbiin naaf kafala yoo inni na miidhe ammoo rabbiin isaaf kafala zajaa rabbi marra eeggadha namarrallee miti silaa akka jaalala ganda isaaniitiif akka jaalala biyya isaaniitiif jaalala obboleeyyan isaanii na wajjiin rakkatanii fi na wajjiin booyanii fi wallahi silaa ganda keessan keessa hin bayuu ture seemanna gosa warra kennaati seemannaadha achi keessaa hin bayuu ture maal godhare dirqama na baase dirqama jaaladheetii miti kanaafuu namni tokko lubbuutii kanarratti booda lubbuun tun waanaate namni kun nama gumaa ta'uurra jee mana keessaa baheetiin hin deemee jireenya hunda waan hunda dhiisee lubbuutii takkittiidhaan waan hunda qaasilaan qabeenya barbaadaaf illee namatti hin dhufne qabeenya illee hin barbaadu jaalalaa fi bultii ilmoo barbaada. Akkasuma alhamdulillah ilmoollee rabbi waliin nu kanneen nurraa fudhateetiin hin jira. Wanni jedhu hin jedhu. Wanni rabbi jedhe malee kan namni jedhe hin taatu. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota keenya du'aayinaaf godha ammallee warri rifattanii rifatinaa sinin jaa. Ani wallahi uummata kan ta'u hireenti yaa rabbi harka jirti carraa baay'een qaba alhamdulillah. Nin qaba garuu hireennaaf hin taatu. Du'aayinaaf godha sinin jedha. Hedduu takkan isin jaladha hedduu takkan isin kabaja isinitti illee hin dheeressu haasanii fi dubbii harritti fi anjaan isa akkas jedhanii isinin jedha hordoftoota fi kabajamtoota keenya kanarratti aansee dubbii xumureetiin hin jira kana booda nan gaafatina waa'ee jaarsaa qabdii jaarsaa hiite maal jettanii nan gaafatina akkuma isinin jedha hiikamee jira jaartii namaatii miti nikaa ofirraa buusee jira waraqaa nikaa akka ofirraa buuse waraqaan qaba waan hunda bakka hundattuu qaba. Kanaafuu warra na gaafatan hin jirtanii YouTube kiyya inti deebi'ee YouTube kiyya dalagadhaa diraamaa ta'ee waan adda addaa ta'ee YouTube kiyya dalagadhaa akkasuma warra duraan irraa dheessellee oofin na deebisanii isin balleessedhanii dhiifama gaafadhe ni beekanii isaanillee bultii tanteen jeenu jedhanii turanii kanaaf bultii keessallee seenuu dabanii kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya wanni biraa wanni isiniin jechuun jiru irratti aansee ammoo Adaamaa deemuuf hin deemna gaafa Adaamaa deemnu lakkoofsa sheekaa maal sheeka bira dhaquudhaaf xiqqishuu amma alhamdulillah fayyellee jira xiqqishumaaf isinii gadhiifna baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh share linki godhaa subscribe illee godhaa isinin jaa nagayannaa tura alhamdulillah Allah አለን ሳንናገር የሚረዳን የልባችን የሚያውቅልን በእያንዳንዱ ህመማችን አጅርን የሚጽፍልን ጌታ አላህ አለን